Magaalaa Finfinnee keessatti jiraattonni oomishaalee qonnaa fi indaastirii gahaa akka argataniif giddugaloota gabaa gurguddaa ijaaruu irra darbee akkasumas gabaan sanbataa fi dilbataa akka jabaatan taasisuun yeroo ayyaanni akka faasigaa kun gahu baazaariin garaagaraa naannoo jiraattotaatti akka qophaa'u taasisuudhaan egaa jiraattonni magaalaa Finfinnee oomishaalee qonnaa fi indaastirii gahaa argachuu irratti kan isaan argaman. Unqulaala zayitiiwwan hundumtuu shammaajii kana gubbaarratti baay'ee qannaasha. Suuqii bira ugaa keenya haxifiidhaan dachaadhaan dabalaa jechaadha. Asirratti waan hundumaa waan qal'aadhaan waan argannuuf mootummaan kana hojjechiisaa waan gaariidha. ሽንኩርት ሰሞኑን 100 ምናምን ብር ገብቶ ነበር። አሁን ዛሬ 65 ብር ነው። Qullubbii diimaan yeroo darbe qarshii 100 ta'ee ture amma garuu 65tti gadi bu'eera. Zayitiinis haala qabatamaa addunyaan irra jirtuun wal qabatee baay'ee dabala jedhamee eegamaa ture garuu gatii kanaan dura tureen gurguramaa jira. Meeshaaleen ayyaanaaf barbaachisan gatiin isaanii fooyyee qabu. Gara fuula duraattis mootummaan daballiin gatii akka hin taasifamneef to'annoo fi hordoffii eegale cimsee itti fufuu qaba. ዋጋው እዛ እኛ ሰፈር ስለማይመጥ suuqii irraa gatii isaa ol ka'aa waan ta'eef baazarii kanaa bituu dhufe baay'inaan waan jiruuf haala gaarii ta'een bitadheera. Haala kanaan filannoo jiraate nuuf waan gaarii namuu keessa deemee akka humna isaatiin bitataa jira. Magaalli Finfinnee egaa guyyaa qofa osoo hin taane galgalas jiraattota isheetiif oomishaalee qonnaa fi indaastirii ni dhiyeessiti. Keessattuu baazaaronni kutaalee magaalaa Finfinnee garaagaraa keessatti banaman egaa hanga galgalaatti turuudhaan jiraattota magaalaa Finfinnee oomishaalee bu'uuraa ayyaana kanaaf ta'aniif dhiyeessatti kan inni ሰው ጠዋትና ማታ ነው ሊመቸው የሚችለው ለመገበያየት namni walirraa bitee gurguruuf ganamaa fi galgalatu mijataadha. Galgala kana namni yeroo hojiidhaa bahu nurraa bitee galuuf ni mijata. Galgala turree daldaluun nu fayyada. Dhadhaa, dammaa fi oomishaalee ayyaana faasikaa kanaaf ta'an dhiyeessineerra. Ayyaana sababeeffachuun gatiin meeshaalee irratti dabalee hin jiru. Addanatti kan gurguru suuqiin kan iddoo raabsamee bitee achi booddee suuqii itti gurgura. Kun addanatti immoo numa qaxxitaanumatu gatii finnuu fi warri nurra bitu gatii salphaadhaan bitataa jecha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee biiroo daldalaa magaalichaa waliin ta'uun oomishaaleen qonnaa fi indaastirii qulqullinaa fi baay'inaan akka jiraatuuf qophiin dursaa taasifamaa turuu hoogganaa itti aanan biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee obbo Tsaggaayee Dabalee turtii AMN Plus wajjin taasisaniin ibsaniiru. Ayyaana faasikaa sababeeffachuudhaan hojiileen gurguddoon ji'a tokko ol qophiin taasifamaa ture. Koree gurguddoo lamaan tokko gurmeessee yookaan hundeessetti kan hojii keessa gale. Inni tokkoffaan koreen kun koree tasgabbii gabaa jedhamee kan waamamu. Dhiyeessa irratti bal'inaan dhiyeessiin qulqullinaa fi baay'inaan gabaa keessatti akka galu akka argamu kan hojjetudha. Koreen lammaffaa immoo to'annoo fi hordoffii yookaan immoo olaantummaa seeraa kabachiisu jedhamee kan hundaa'e ji'a tokkoo fi qophii taasisaa turre jechuudha. Oomishaaleen kunneen giddugaloota gabaa gurguddoo ja'a Finfinneen qabdu keessatti akka kuufaman taasisuun gabaa sanbataa fi dilbataa 246 irratti raabsamanii jiraattonni naannoo mana jireenyaa isaaniitti oomishaalee bu'uuraa kana argachaa jiraachuus obbo Tsaggaayeen dubbataniiru. Tokko walitti hidhamiinsa gabaa bal'inaan gabaa giddugala isaanii irratti naannolee hundarraa naannoo Amaaraa Daanshaarraa kan dhufuun jira. Naannoo Oromiyaa Bishooftuu Adaamaa Lumeerraa kan dhufuun jira. Walitti hidhamiinsi biiroo daldala Oromiyaa waldaa gamtaa yuuniyeenii Oromiyaa waliin karaa kibbaa kana immoo naannoo kibbaa kana giddugala kibbaa kana immoo fuduraalee fi muduraaleen bal'inaan akka dhufan hojii guddaadha kan hojjetamaa ture. Kanaaf gabaa tasgabbeessuu irratti gabaan tasgabbaa'ee taanaan immoo qaala'insi gabaa akka gadi bu'u hojiilee gurguddaan hojjetamaa ture. Hawaasa magaalaa Finfinneetiif karaa madaalawaa ta'een gatii gadi bu'aa ta'een akka dhiyaatu hojiin guddaan hojjetamaa ture jechuudha. Ammallee kanuma qabnee itti fufsiisaa jirra.